siyaasaa fi walitti qaba gaanfa Afrikaa keessatti maaltu deemaa jira kan jedhu irratti yaadota bal'aa nu kaastanii turtanii. Egaan ammas baatii muraasa booda walitti deebinee dhimmoota tokko tokko baaratti wal qabatee jiru keessumaa mataan bilchiginnaa Abiy Ahmed baatii kana keessaa xumura baatii kanaas xumura baatii amajjiin jalqabee dhimmoota tokko tokko paartii fi bulchiinsa isaanii keessatti gochaa jira. Egaa itti aanaa paartii isaatiis Dammaqee Mokonnoniin erga kaasee sana booda gama bulchiinsa mootummaattis immoo sadarkaa itti aanaa muummicha ministeeraarraa gahee hojii dhimma alaarraas kaasuudhaanii akka walii qabaatti inni geggeeffame kamisa darbe ministeeronni fi itti gaafatamtoonni dhaabbilee tokko tokko muudamaa turan. Kanaan wal qabatee muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kun waggootan aangoo irra ture keessatti ministeerota jijjiiruudhaan yeroo tilmaamuun 80 ol namoonni geeddaramaniiru. Ministeera tokko irratti si'a 5, si'a 4, si'a 3 namoonni itti jijjiiraman faatu kaa'ee dubbatama. Haalli jijjiirraa ministeerotaa kun immoo bulchiinsa Abiy Ahmed maal akka ta'e agarsiisa. Tasgabbii qaba moo hin qabu? Tasgabbii dhabeera yoo ta'e immoo maaliin ifaa achirraa kaanaati dhimma kanarratti waan jettan nuu jedha. Tole galatoomii daandii. Abiy Ahmed haga mootummaa qabatee ganna 5 waggaa 5. Waggaa 5 keessa namni bakka takka ture Dammaqaa Mokonnon kana ture. Itti aanaa muummicha ministeeraa jechaadha. Ammas foreign ministeerii ta'eeti ganna 5 tajaajile. Akkuma yaadannu Dammaqaan asiin dura Ihaadig jalatti illee aangoo qabaa ture. Aangoo kana fakkaatu. Amma maaliif bakka sanii kaasanii maal mul'isaa ka jedhu asiin dura wanni dhagahaa turre Dammaqaan akka inni mufii qabu. Mufiin inni qabu tokkoffaan aangoon isaa tun seremooniyaan tamajilaati malee aangoo dhama qabduu miti. Akkuma beektan akka mootummaan Itoophiyaa itti bara 1990 keessa akka haarawaatitti ijaarametti aangoo ka qabu muummicha ministeeraati. So itti aanaan muummichaa largely ceremonial jilumaaf warra ambaasaaddaroota gaafa Itoophiyaatti ergan isa bira dhaqanii waan akkanaa keessummaa yoo dhuftu waan akkasiiti malee aangoo hin qabu. Tokkoffaan sani. Lammaffaan ammootu asiin dura taa'aa paartii bilchiginnaa ta'uu akka inni barbaadu ture dhageenyee turre. Abiy Ahmed ammoo isa dhiisee namicha amma guddicha namicha alaa fidee itti mataa godhe. Adam Faaraa kan jedhaniin san. So inni deemuu akka barbaadu asiin dura dhageenyee turre. Dammaqaan bakka san dhiisee akka deemuu barbaadu. Booda ammootu lola naannoo Amaaraa keessatti amma ta'aa jiru kanaan akka gammachuu inni hin qabne in dhageennaa in gungumaa gad bahees Tiwiitarii irratti illee wayita tokko waa barreessee ture nagaya wayyaa waan akkasii jedhee waan Abiy Ahmed jedhu waa wal faallessu keessatti qofa utuu hin ta'in cabsee gabbayeellee waa gungummii akkasii akka qabu dhageenyee turre. Abiy Ahmed waa lamaaf nama kaasa aangoorraa. Tokkoffaan yoo ati isa caala fudhatamaa taate fakkeenyaaf Lammaa Magarsaa maqaa kaasuu dandeenya namoota biroos ka boodaa mootuu nama Oromoo ta'e bakka aangootii kaasan akka Taakkala Uumaa. Jarri tun isa caala na caala fudhatama qabdi jarri tun jedhee yoo sodaate Abiy Ahmed bakka sanii si kaasa. Tokkoffaan san. Lammaffaan ammootu yoo ati isaa faayidaa hin qabne. Dammaqaa Mokonnon gaafa faayidaa inni isaa qabu itti dhimma bahee amma ammoo yoo laalu faayidaa isaa waan hin qabneef gaafa inni nageessaa jiru dhiisee gaafa ofii barbaadetti bakka sanii kaase mootummaan isaa tasgabbii akka hin qabne mallattoon ka
ifatti wanni addabaabaa ibba'e kanamuu beeku. Mootummaan Abiy Ahmad nageenyi biyya keessa hin jiru. Namni beela'u jira. Nagaa fi heeraa seerri hin jiru. Nama saamanii biyya san keessa baatee galuun gaarantiin qabu yeroo ammaa kana. Mootummaan isaa fudhatama waan hin qabneef Abiy Ahmad aangootti wanni inni rarra'ee ni jiru humna qofaan afaan qawweetiin. Kanaaf kunis waan hedduu namaa ibsu qaba. Amma aangoon inni asii achi oofee nama kaan ari'ee nama kaan ammootu aangoo kenneef yoo ati ilaaltu waan wal dhahaa gartee nama muuxannoo hin qabne inni wanni ilaalu muuxannoo utuu hin ta'in Abiy Ahmad isa amanamaa nama ta'e qofa aangoo kennaafi yoo ati ilaaltu amma intala takka achi fuudhanii dhiinsatti mataa godhanii Tigist Hamid Mo'een godhanii Tamasgan Xuruunee fuudhee itti aanaa muummicha ministeeraa godhee namicha duraan ambaasaaddara Ameerikaa ture as